Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Afuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nageenyi, eegumsii fi dhiifamni Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ayyaana Phiraaqilixoosii ayyaana Afuura Qulqulluu waliin ilaalla. Hanga xumura sagantichaatti waliin haa turu jecha kallattiimaan gara sagantichaatti dabarra. Ayyaana Phiraaqilixoosii ayyaana Afuura Qulqulluu. Manni kiristaanaa keenya waggaa waggaan du'aa ka'uu Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin booda guyyaa 50ffaa maqaa addaa kenniteefii ni kabajji. Abbaan barootaa fi guyyootaa Waaqayyoo ta'eeyyu kiristaanota biratti wanti hundumtuu sirnaanaa ta'u jedhee duuka buutichi akkuma nu barsiise sirna ayyaanota mana kiristaanaa keenyaatiin du'aa ka'uu Gooftaa keenyaatiin booda guyyaan 50ffaa ayyaana Phiraaqilixoosii ayyaana guyyaa 50ffaa ayyaana Phenxeqoostee ayyaana dhalannaa mana kiristaanaa keenyaa jedhamee beekama. Phiraaqilixoos jecha Giriikii hiiktisaa jajjabeessaa amantiitti kan nama jajjabeessu kanneen dhiphatan kan gammachiisu kan nama tasgabbeessu icciitii dhokates kan namaaf ibsu jechuu yommuu ta'u Phenxeqoostee jechuun immoo guyyaa 50ffaa jechuudha. Phiraaqilixoos Afuura Qulqulluudha. Afuurri Qulqulluu Sadan Waaqummaa yookiin Qulqulleetti Sillaasee keessaa isa tokko abbaarraa kan ba'e Abbaaf Ilma waliin Waaqummaan aangoon walqixa kan ta'e Akka Waaqa Abbaaf Akka Waaqa Ilmaa Afuurri Qulqulluus qaama mataasaa fi hojii mataasaa kan qabu akkasumas addunyaa dursee Abbaa fi Ilma waliin kan turee fi hundumtuus isaan kan ta'edha. Mootichi Daawit faarsaa faarsaa 32 lakkoofsa 6 irratti Samiiwwaan Jechi Waaqayyootiin jabaatan egdonni isaas afuura isaatiin jabaatan jechuun Afuurri Qulqulluu dhuguma addunyaa dursee kan turee fi addunyaanis isaan akka ta'e dhugaa nuuf ba'a. Gooftaan keenyaa fi Fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos hojii fayyisummaa isaa addunyaa kanarratti raawwatee gara samii gara abbaa isaatti ol ba'uuf yeroo jedhu Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irraa akkuma dubbisnu duuka bu'oota isaatiin aantii Museen beruu haagere Yerusaalem iskati labbisuu haayile Maariyaam isinis Aariyaam irraa humna hanga uffattanitti Yerusaalem keessa turaa isaaniin jedhe. Isaanis ajaja uumaa isaanii hundee taasifachuun hundi isaanii laphee tokkoon deessuu Gooftaa keenyaa Qulqulleetti dubaroo Maariyaamii waliin ta'uun Yerusaalem mana haadha Maarqositti kadhannaatiin turan. Ol ba'umsa Gooftaa keenyaa guyyaa 10ffaatti jechuunis du'aa ka'uu isaatiin booda guyyaa 50ffaatti qulqulloonni kun walitti qabamanii osoo jiranii guyyaa sanbata kiristaanaa ganama sa'a 3tti Afuurri Qulqulluun bifa abiddaan isaaniif bu'e. Sodaa keessa isaanii jirus ni balleesse. Jajjabina hafuuraas ni argatan. Afaan tokkicha afaan Ibraayistii qofaan dubbachaa kan turan afaan dabalataa afaanota 71 ni argatan. Saboota biyya adda addaa kan akka Paarxee, Meed, Ilaameexes, Qephedooqiyaa, Phaanxoos, Eesiyaa, Firgiyaa, Phinfiliyaa, Gibs, Qereenaa, Liibiyaa, Roomaa, Qerxes, Arabiyaa fi kanneen biroo irraa kan dhufan waan turaniif hunda isaaniis afaan isaaniitiin barsiisan. Yeroo isaan afaan adda addaa dubbachuu jalqabanis isaan kun namoota Galiilaa miti akkamitti afaan biyya keenyaa dubbachuu danda'an jechuun dinqamanii wal gaggaafatu turan. Kanneen biraa immoo daadhii wayinii dhuganii machaa'anii kan jedhanis ni turan. Gooftaan keenya yeroo qabamee mooraa Qiyyaaffaa seenu sodaatee Gooftaa kan kaade qulqullichi Phexros humnaaf jajjabeessaa kan ta'e kennaa Afuura Qulqulluu yeroo argate duuka bu'oota kurnan waliin dhaabbachuun sagalee isaa ol kaasee Yerusaalem keessa kanneen jirtan yaa saboota Yihuudaa jechoota koo dhaggeeffadhaa. Akkasinitti fokkaate jarreen kun kan machaa'an miti amma ganama keessaa yeroo sa'aatii 3dha. Inni asitti ta'e kun garuu afaan raajicha Iyyu'eeliin kan dubbatamedha jedhe. Iyyu'eelis raajii isaa irratti akkas kan jedhu dubbatee waan tureef. Guyyaa gara dhumaatti akkana ta'a. Foon kan uffate hundumaaf afuura koo nan kennaa. Ijoollonni dhiiraaf shamarran keessan raajii ni dubbatu. Dargaggoonni keessan mul'atas ni argu. Maanguddoonni keessan ni abjootu. Eeyyeen guyyaa sanatti hojjettoota koo warra dhiiraaf shamarraniif afuura koos nan kenna. Raajiis ni dubbatu. Wanta dinqisiisaa samiirraa mallattoos lafarraa dhiigaa fi ibidda aara lafa gurraachachus nan agarsiisa. Guyyaan Gooftaa inni guddaanii fi dinqisiisaan utuu hin dhufin aduun dukkanatti jiinis dhiigatti ni jijjiiramti. Maqaa Gooftaa kan waammatu hunduu ni oola jedhee
Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 hanga 32 irratti kan jiru erga dubbatee booda barumsa laphee isaanii xuqulallabee isaan barsiise. Uummannis barumsa duukaa bootaa kanaan laphee isaanii tuqamee Phexrosiif duukaa boota birootiin yaa obbolootaa maalaa goonu jedhanii gaafatan. Phexrosis gaabbii galaa cubbuun keessan akkasaniif ifamuuf maqaa Iyesuus Kiristoosiin cuubamaa kennaa Afuura Qulqulluus ni argattu jedhe. Guyyaa kanattis namoonni 3,000 amananii cuubaman. Duukaa bu'ootnis kennaa Afuura Qulqulluu kanaan ragaa du'aa ka'uu fi ol ba'uu isaa ta'anii mana kiristaanaafis daandiin haaraan baname. Qulqulloota abbootii gurguddoo mana kiristaanaa keenyaa keessaa tokko kan ta'e qulqullichi Yohaannis afaan warqii guyyaa kana guyyaa dhalatoo mana kiristaanaa jechuun moggaaseera. Kennaa isaa duukaa bootaaf dhangalaasaa kan mul'ate Afuurri Qulqulluun eegduu mana kiristaanaa abbaa mana kiristaanaa Sillaaseetti amanuun kan cuubamaniif laphee isaanii keessa kan bulu hojii qulqullummaaf kan isaan kakaasuu fi jajjabeessu ogummaa kan isaan badhaasudha. Gooftaan keenya abbaan maqaa kootiin kan isiniif ergu Phiraaqilixos Afuurri dhugaa inni waan hundumaa isin ni barsiisa waanin isinitti hime hundumaas isin yaadachiisa jedhe akkuma dubbate kiristaanonni hojii gaarii gooftaa isaaniirraa baratan akka hojjetaniif laphee isaanii keessa bulee yeroo hunda kan isaan yaadachiisu Afuura Qulqulluudha. Walumaa galatti Afuurri Qulqulluu kennaa kiristaanota amantii fi kadhannaan jabaatanii dhaabbataniif kennamudha. Keessumattuu kadhannaa fi walgahii laphee tokkoon taasifamu irratti Afuurri Qulqulluun dafee ni dhufa. Kitaabni sirna qulqulleessaa mana kiristaanaa keenyaas miimexan girimtizaatti ilet wa'ibsiitizaatti sa'aat intebaatti yuwarrid manfas qidduus imli ilta samaayaat. Guyyittiin kun akkam kan nama sodaachiftudha. Sa'aatiin kun akkam kan nama dhiphistudha. Afuurri Qulqulluun samiiwwan irraa kan itti bu'u jechuun kanuma dhugaa nuuf ba'a. Afuurri Qulqulluu kennaa adda addaa namootaaf kan kennu hojii afuurummaa akka ittiin hojjetanii fi kanneen biroos gara Waaqayyotti waamanii waliin jireenya akka argataniif. Qulqullichi Phaawulos kennaan Afuura Qulqulluu adda addadha. Afuurri garuu tokkodha. Tajaajilli isaas adda adda. Gooftaan garuu tokkodha. Hojiin isaas adda adda. Hundumaan kan taasisu Waaqayyo garuu tokkodha jechuudhaan ibseera. Kan biraa ilaalamuu kan qabu Afuurri Qulqulluun duukaa bootarra bu'ee kan jedhudha. Afuurri Qulqulluun duukaa bootarra bu'e yeroo jennu gooftaan keenya foon keenya uffatee akka nutti mul'ate jechuu keenya osoo hin taane kennaa isaa isaaniif buusee akkasumas kennaa isaa isaaniif roobsee jechuudha. Ilmi Waaqayyoo haadha keenya dubroo Maariyaam irraa foon ishee foon lubbuu ishee lubbuu fudhatee nama ta'ee Waaqayyoo nutti agarsiiseera. Kan na arge abbaa arge jechuun qulqulluu wangeela irratti akkuma barreeffame. Afuurri Qulqulluun garuu kan hin argamne afuura dhugaa yoo ta'u kan argamu yookiin kan mul'atu hojii gaarii hojjetuunidha. Guyyaa guyyaatti hojii gaarummaa hojii kiristaanummaa nuti hojjennuun ni mul'ata ni galateeffamas. Gochi keenya cubbuu qaamota miiraa keenya galatoof uumamaniin wantoota xuraa'oo yeroo hojjennu garuu keessa keenya taa'ee nu ceebba'a. Kanaanis yeroo hundumaa Afuurri Qulqulluu keessa keenya jiraachuu ni hubanna. Qulqullichi Yohaannis jecha gooftaa keenyaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 hanga 17 irratti akkas jedhee akkuma dubbate. Anis abbaan kadhadhaa yeroo hundumaa isin waliin kan ta'u jajjabeessaan biraa isiniif ni kennama. Innis addunyaan kan isan beekneef hin argine fudhachuus kan hin dandeenye afuura dhugaadha. Isin garuu isin keessa waan buluuf isin waliinis waan jiraatuuf ni beektu akkuma jedhe. Egaa nutis guyyaa 40 keenyatti kan nuuf kenname kennaa bultoo Afuura Qulqulluu akkuma taane yeroo hundumaa nu waliin kan jiraatu afuura kana hojii gaarii kiristaanummaa keenyaan kabajuu fi qulqullummaa keenyaan galateeffachuun dirqama hunda keenyaati jechuun ergaan barumsichaa asuma irratti goolabama. Kakaasee kan nu jalqabsiisee amatumaatti kan nu waliin ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nagaan tura.